isem Baruni citi bilsigna damee Oromiyaatiin qophaa'ee qondaalota bilsigna damee Oromiyaa keessatti gaafii kaasan garee faayidaa dhuunfaa barbaachaaf wal ijaaree fi naamusa paartii cabseedha jedhamuun dubbatamaa jira. Senadoosiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee dhimmoota akka addabaabaayii masqalaa warabummaa amantaaf taateewwan ayyaana cuuphaa irratti uumaman ilaalchisee qaamaan argamuun ibsa akka kennan murtoo dabarse. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanota akka Harxummaa Fursem Dawwee Harawwan baatee fi Dawwaa Caffaa keessatti waraanni Abiyyi Ahmad duula shanee qulqulleessuu jedhuun ajjeechaa hidhaa jumlaa akkasuma reebicha hawaasa nagaa irratti raawwataa jiraachuu maddeen OMN himaniitii jiru. Biyya Morokootti daa'imni waggaa 5 boolla meetira 32 gad fagaatu keessatti kufee ture lubbuu isaa baraaruudhaaf tattaaffiin cimaan godhamee erga baafamee boodam lubbuun darbuu isaa taatee gaddisiisaa namoonnii fi miidiyaaleen hedduun irraa dubbatan ta'eetii jira. Gurraandhala 6 bara 2022 kun hanga footoo duutii guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. أشمار كفوني كم يوم تتراوت OMN دودلي ساعتي كان أفقوني لهان سلتمنا عن محمد فنسالتي وران بلسم بارمو قطالي أرمي عددا كيسا سوسو هليلا وران بلت جنار رتفرتين إنجي فنو قم فتشو بيكسسيم وران بلسم بارمو إبسودي فنو قم دبهما إدلا الدنيا ساتين باسين هم نوتم إيقمسام برزيدان چينا نو أرمي شمالي سبدي سافيم ريبابليكان غارد دي متا بلت جنا بيا مريرتشيم هليلا راوچون هدو أجيسي كام مديسو بيكسي جرام بلين روكنا أكتشان تسنيف دياتا وران بلسم بارمو زونيلي أددا كيسام سوسوم هليلا وران بلت جنا رتفرتين إنجي فنو قم فتشو بيكسسيم waggaa haaraa faranjoota bara 2020 lama sitchim alilla bakka garaagaraachim humnoota biltiginnaan bobbaasu irratti raawwateen kasaaraa guddaa murnaan gurra jiru irratti dhaqqabsiisuu kan ibseem waboon tibbanam humnoota eegumsaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi Riippablikaan gaardii mataa biltiginnaa Abiyyi Ahmad irratti haleellaa raawwachuun hedduu ajjeesee kan madeessu beeksiseera. وران بلسم بارموم إبسودي فنو كما دبهما إدلا الدنيا إساتين باسين جوتم أما جيفيم قران علاقه ستيم بورانم گجي أقسمس لطافي خابشواتيم ترکام في فرجوه ميرام وبون زوني كبانا نابولي خوراتيم قران علاتوكم برقم لما في دقدمي لمم وران بلتقنا مقالا روبيتيم حليل راوتين كرتر باجيسون قران مدي سجراجو بسيم كما براتين غورينا گوجي چيم داندي گودچم گرمگالا غورينا گوجي بهاگه سورچم غافم غوران علاتوكو بركم لما في دقدمي لما لولچما ورانا بلسم مارمو فيم ورانا بلتگنا گدتك گيفمي لولتون بلتگنا جهاتمتان يوجيفمن دبوتن كلكامن مداني جراچوم وبون ابسم كنا مليس غورينا گوجي انا غورو دولام قرچافيم انا لبروچم ورانا بلسم مارمو انجفنو ونججبو گلميسو بيكسي جرام انا غورو دولاچم همني ورانا بلتگنا مقالا جدولا جدامتو مدفته جرم حليلا وران بلسم ورمو فراتين غوتم ماتيم غريد ايسيو بهم لولتوتا شنتما ودرتي ميدان دقبو وديفنون وبوم باسم نملسام گوجي بولي هوراتي حليلا وران بلسم ورمو غري همنا ايغمسام بريزيدانتي نانو ورميام شماليس أبدي سارت فراتين مسين سوني ريبابليكان غاردي كود سديت كونكولاتا توكوراترن غوتم مات اجيفمو وران بلسم ورمو ادي سيرام ودي فنو براتين گوجي انا قرچاتيم ترکام في وران بلسم ورمو فدد جدين نانو غراچو جدمتيم لولتوتا من بلتگنا فرجيسون جامو مديسون افومي جرام godina guji ana sabba buru jedamuttis bifumal fakkatun tarkam fi waran bilsumma ormo fudatin misen sunni warana sirnicha kuda turbo ajjefaman saddet madaw ebse warana bilsumma ormo gama marsariti qunnamti ummata isatin basem ere jiram guji ana wadaratim tarkam fi waran bilsumma ormo fudatin misen sunni warana motumma jah ajjefaman jirum وبون زوني قدو غليساس شوالطا أمبوم سلالي ورجارسوم إدابو أبوتي في دقمتين جفن نورغتشو سبسيرام شواكا بفيلتا تيم تركام في وراني چفرات جدين مسين ستورانا منان غرجروم جهاتا مجيسو وران بلسم مارمو هميجرام
injifannoowwan argadhe jedhe kanaan loltoota sirnichaa hedduu irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu kan ibse WBO'n meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu ibsee jira. Injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garaagaraatti argachuu ibse kan ilaalchisuun gama mootummaa bilxiginnaatiin deebiin kennamee jiru. WBO'n kibba Oromiyaatti humna aangoota olaanoo mootummaa naannoo fi federaalaa tiksan irratti tarkaanfii fudhachuun miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu ibsuu isaan dura qaamoleen garaagaraa waa'ee haleellaa kana barreessaa turanii jiru. Director Rim Crisis Group William Davison maddeen garaagaraa obeeffachuun akka himetti tuutam eegdota pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa keessaa 3 WBO'dhaan ajjeefamuu 8 madaa'uu ibsee ture. Haleellaan kun Gujii lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti raawwatamuu ibse William Davison gama toora Twitter isaatiin. Tuutiin waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwate kun jila daawwannaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaatiin durfamuun kibba Oromiyaa daawwataa ture tiksuuf garasitti akka bobbaafames ibseera. Ibdeen keessoo bilxiginnaa damee Oromiyaatti uumame hammaatee kan itti dhufe yoo ta'u qondaalonni sirnichaa keessatti gaaffii kaasaa jiran garee faayidaa dhuunfaa barbaacha wal ijaaree fi naamusa paartii cabsee socho'aa jiru jechuun farrajamuu isaanii barruun iccitii leenjii dabballoota bilxiginnaa OMN argate saaxilee jiram gabaasa qindaa'e Siraaj Sabaabtuu dubbisa. Ibdeen keessoo bilxiginnaa damee Oromiyaatti uumame hammaatee kan itti fufe yoo ta'u qondaalonni sirnicha keessatti gaaffii kaasaa jiran garee faayidaa dhuunfaa barbaacha wal ijaaree fi naamusa paartii cabsee socho'aa jirudha jechuun farrajamuu isaanii barruun iccitii leenjii dabballoota bilxiginnaa miliqee OMN harka gahee saaxileetii jira. Barruun iccitii bilxiginnaa damee Oromiyaatiin qophaa'e kun mata duree kallattii hojiiwwan xiyyeeffannoo paartii fi mootummaa gamaagama kurmaana lammaffaa bara 2014 irratti kenname jedha. Barruun iccitii kun sochii wal diddaa keessoo sirnichaa ilaalchisee ka'umsi dubbii kanaa fedhii taayitaa namoota dhuunfaa keessa kan ture ta'uu fi kallattii kanaan guuttachuuf kan deemame ta'uu kana galmaan ga'achuuf ijaaramni kan ture ta'uu qoratamee jira jechuun fedhii murni xiqqoo mootummaa keessatti uuman ta'uu dubbata. Waltajjii magaalaa Adaamaatti taa'ame kanaanis gamaagama taasiseen qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa keessatti dhibdee uumaa jiran hojimaata paartichaa kan hin beekne akkasumas faayidaa dhuunfaa isaanii tarkaanfachiisuuf kan wal ijaaranidha jechuun gamaaggameetii jira. Dhimma hundeeffama mootummaa ilaalchisee hanqina hubannoo heeraam hojimaata paartii beekuu dhabuu akka ta'e osoo koree dhaabuu hin barbaachisin iddoo hooggansi olaanaan jirutti qoratame hanqina ta'uu irratti walii galamee jira jedha. Kunis gaafii miseensonni caffee Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa seera malee neetworkii faayidaatiin hundeeffame jedhamaa jiru kanneen hojimaata paartichaa hin beeknetu gaafii kana kaasa jechuun bira darbuu argisiisaa barruun iccitii miliqee OMN harka gahe kuni. Yeroo dhiyoo asitti dhibdee keessoo paartichaatti hammaataa dhufeen qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa yakkoota gurguddoo uummata irratti raawwataniin wal saaxilaa jiraachuun ni beekama. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuu dhoksuuf yaalamaa tures bifa kanaan kan saaxilame yoo ta'u saamicha lafaa daldala jimaa simmintoo akkasumas daldala kotorbaandii hooggansa caasaa mootummaatiin raawwatamaa jiraachuun karaa adda addaatiin ibsamaa tureetii jira. Barruun iccitii leenjiif qophaa'e kunis hooggansa garagadii haala deemaa jiruun rifatanii fi caasaa bilxiginnaa diigumsa irraa baraaruuf barreeffama leenjii gareen Shimallis Abdiisaaf obbo Fiqaaduu Tasammaa qopheessanidha jedha maddi odeeffannoo keenya kuni. Senodoosiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa adde Adaanech Abeebee qaamaan argamuun ibsa akka kennan murtoo dabarse. Senodoosiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an adde Adaanech Abeebee gurraandhala 4 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamaan argamuun ibsa akka Senodoosichaaf kennan murtee dabarsuu isaa madda oduu Tawaahidoo Itoophiyaa jedhu gabaaseera. Senodoosichi murtee kana kan dabarse waltajjii dileem Sambata kaleessa yookaan ammajjii 28 bara 2014 taa'een akka ta'es barameera. Dhimmoota qabiyyee lafaa fi addabaabayii masqalaa walabummaa amantii fi taateewwan ayyaana cuuphaa darbe irratti uumamee ture. Waldhibdeen mana amantichaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti dhalate yeroo dhiyoo asitti hammaataa dhufuutu dubbatama. Dhibdee dabalaa dhufe kana furuuf tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana amantichaa wajjin beellama qabachuun isaa fi manni amantaa Ortodoksii garuu rakkoo mataa isaatiin beellama irraa hafuusaa maddeen oduu mootummaa gabaasaa turan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kana haa jedhu malee ibsa karaa mana amantichaa kenname garuu bulchiinsi magaalichaa waltajjii kana hoteela Shaaratanitti akka ta'u barbaade.
kun ammoo jimaata mana amantaa ortodoksiitiin ala waan ta'eef kantiibaan magaalaa Finfinnee waltajjii Sinoodosichi waajjira isaatti taasisu irratti argamuun ibsa akka kennan jechuun yeroo lammaffaaf murtee dabarse jedhameera. Haaluma kanaan Sinoodosii mana amantichaa waltajjii Idilee Ammajjii 28 bara 2014 taa'een aadde Adaanech Abeebee gaafa gurraan dhala 4 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaaman waltajjii Sinoodosii waajjira isaatti taasisu irratti argamuun ibsa akka kennan waamicha akka taasisuuf murtoo dabarsuu isaa miidiyaan Tawaahidoo gabaaseera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee haga ammaatti murtoo Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa yeroo lammaffaa kanam ilaalchisee waan jedhan qabu. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti waraanni biyya madduula shanii qulqulleessuu jedhuun ajjeechaa fi hidhaa jumlaa akkasuma reebicha hawaasni garraan gahaa ture jedhu maddeen aanaa baatee keessatti guyyoota muraasa dura gandoota naannoo Affaarii waldaan geessan irratti waraanni maqaa shanee adamsina jedhuun garas buufatee ture hawaasa sabaan qoqqoodee walitti buusuuf shira xaxaa akka tures maddeen OMN itti himanii jiru. Faayizaalee as dabalata qabdi. Aanota godina Walloo kanneen akka Arxummaa Fursee, Daawwee, Harawaa, Baatee fi Daawwaa Caffaa dabalate isaan hafan biroo keessatti namoota shanee deeggaran jechuun fuula uummataa duratti haala suukanneessaa ta'een rashanaa turan. Kun kan ta'e aanaa Baatee ganda Gurree jaamuun beekamuttidha. Akkasuma aanaa Daawwaa Caffaa manneen hidhaa garaagaraatii baasanii ajjeesanii gatan. Gochaa kana kan raawwate raayyaa ittisaa poolisii federaalaa fi poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatii jiru kanneen dhimmichatti dhiyeenyaan beekan. Aanota maqaan isaanii armaan olitti yaamaman kana keessatti maqaa shanee soortan jiruun hawaasa irratti miidhaa cimaan dhaqqabee jira. Qabeenya hedduunis duraa saamamu OMN odeeffatee jira. Poolisoonni kunneen yeroo tokko tokko yuunifoormii raayyaa ittisaa uffatuun hawaasa rakkisaa turan jechuun hima. Jiraataan godina Walloo nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne. Kana malees manguddoo ganna 70 dabalatee dubartii ulfaas kan hidhan ta'uu namni kun itti dabaluun ibsee jira. Aanaa Baatee keessatti guyyoota muraasa dura gandoota naannoo Affaariin waldaan geessan irratti waraanni maqaa shanee adamsina jiruun garas buufatee ture. Hawaasa lamaan jechuunis Oromoo fi Affaar walitti buusuuf shirri dalagamaa ture jira jaan keessa beeytonni qawween gandoota aanaa Baatee lama qofa irraa walitti guurame 20 ol akka ta'e odeeffanne. Oromoota waggoota dheeraaf qawwee hidhachuun loowwan isaanii tiiffatan dirqamaan irraa hiikanii Affaarota hidhannoo qabaniin walitti buusuuf akka karooraatti irratti hojjetaa kan turan yoo ta'u, haa ta'u malee akka yaadametti milkaa'uu fi hin dandeenye siijoo kanneen OMN dubbise. Walloo keessatti sababii tajaajilli neetworkii qixa sirrii ta'een hojjechaa hin jirreef odeeffannoon garasii bahaa akka hin turre kan himu maddi kun. Haa ta'u malee guyyoota 3 as haalli ture hamma tokko tasgabbaa'aa dhufuu hima. Oduu xumuraatiin biyya Morokootti mucaan waggaa 5 kan maqaan isaa Raayyaan jedhamu boolla gadi fagoo keessatti kufee ture lubbuu isaa baraaruudhaaf tattaaffiin cimaan godhamee erga baafamee booda lubbuun dabruun isaa taatee gaddisiisaa namoonni fi miidiyaaleen hedduun irraa dubbatan ta'eera. Miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni haashtaagii Save Raayyaan fayyadamuun biyyattii guutuu fi bakka biraatti deeggarsa isaanii mul'isaa turan. Ijji addunyaa guutuun waa'ee isaa miira wal fakkaataadhaan hordofaa kan turte Raayyaan qaarii guddaa boodam guyyaa kaleessa gurraan dhala 5 bara 2022 baafamus daqiiqawwan muraasa booda lubbuun isaa darbuun ibsamee jira. Naa'ima Umar dabalata qabdi. Biyya Morokootti mucaan waggaa 5 kan maqaan isaa Raayyaan jedhamu boolla gadi fagoo keessatti kufee ture lubbuu isaa baraaruudhaaf tattaaffiin cimaan godhamee biyya keessatti akka himanitti erga guyyaa sanaatii hirribaaf ija isaa libsachuu akka hin dandeenyellee itti dabaluun himee jira. Guyyaa kamisaa kaameeraan boolla keessatti wayita ilaalamu lubbuun jiraachuu kan ture Raayyaan garuu ammoo haalli inni keessa ture wanti barame hin turre. Gareen ittisa balaa yookaan lubbu baraartonni oksijiinii nyaataa fi bishaan galchuuf yaalaa turan garuu ammoo mucaan kun fayyadamuu danda'uu isaa wanti barame hin turre. Konkolaataawwan buldoozar ja'amanitti fayyadamuun gartokkee boollichaa qotuu kan eegale gareen ittisa balaa yookaan lubbu baraartotaa booda mucicha bira gahuun dagalee qotaa turan akka biyyeen gubbaa itti hin jiignetti hedduun isaanii ifaatti fayyadamuun halkanii fi guyyaa hojjetaa turani.
namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ammoo haalicha hordofuuf walitti qabamanii turan. Kaan isaanii faaruu amantaa faarfachaa kaan kadhannaa taasisaa turani. Erga Rayyaan du'ee boodas jiraattonni maatii mucaa kanaatiif ilmi keessan Morookoo fi addunyaa maraaf qaaliidha jedhanii jajjabina kennuu fi isin waliin jirra jechuun achitti argamanii jiraachuu gabaasaaleen miidiyaaleen garagaraa qabatanii bahan ni mirkaneessa. Bara biyya akka Itiyoophiyaatti lubbuun gatii dhabee dhalli namaa akka bineensaatti adamfamee ajjeefamu kanatti biyyi lubbuu nama tokko baraaruuf gatii guddaa kaffalus jira jechuun fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa tattaaffii mootummaa Morookoo fi hojjettoota lubbuu daa'ima kanaa baraaruuf tattaaffataa turanii dinqisiifatanii jiru. Tole daawwattoota OMN duun keenya irraa kana fakkaata fayyadaa.